hafuura goototaa. Odeeffannoo akka hin qabaanne quba wal qabatee akka sabasaa dhagahee bakka Oromoon eegdutti hiriiree harka ormaa qabee ofirraa micciiree hafuura itti kutee rakkisee karatti ulfanuuf ulfaan hambisee garatti Oromoof hojjannaan Oromoof ifaajee godaansi diinotaa gufatee ijaajee. Saayinsii warraaqsaa shallagee laaftutti qajeelchee akeekee daandii nu baaftutti lolaa jennaan lollee dha'aa jennaan dhaabaa jennaan dhaabnee ka'aa jennaan ka'aa akka namaatitti lolee nu lolchiisee akka gootaa lolee mirga gonfachiisee ka'aarsaa kafalee warraaqsa qomooti OMN rasaasa Oromooti. Marree OMN sagalee ummataa hafuura goototaatu si keessaan dubbata. Kanaaf OMN sagalee ummataa hafuura Waaqoo, hafuura Useenii, hafuura Aliyyi, hafuura Haaji Aadamiitu si keessaan dubbata. Marree OMN sagalee ummataa hafuura Elemoo, hafuura Jaarraa, hafuura Taaddee, hafuura Abdiisaatu si keessaan dubbata. Kanaaf hin boqattu of dagattee rafne dafqaaf dadhabbiin keessi dhangala'een hafne. Dukkana jalqabaa si'iin darbineerra boqonnaa haarawaa si'iin argineerra. Erga xiqqaa guddaan faanateerra yaanee lilmoo taanee seennee arba taanee baanee tarsimoof akeeka atikeettuun iddaa baqee bishaan ta'e diin akka soogiddaa. Kanaaf OMN sagalee ummataa hafuura baaroo, hafuura nadhii, hafuura guutamaa, hafuura qeerrootu si keessaan dubbata. Kanaaf hin boqattu of dagattee rafne dafqaaf dadhabbiin keessi dhangala'een hafne. Sagalee ummataa akka taate barree si'iin wal hubannee si keessaan of qarree akka biyyaaf dhiignee biyyaaf jennee duunu akka biyyaaf duunee biyya du'aa fuunu kutiin agarsiifnee alagaa firatti waraabessa qabnee fannifnee jiratti maandisummaa keetiini waan godhamu goonee qawwee malee lollee qawwee malee moonee bakka har'a geennee fi kanuu baafte gatii jeneraala qabsoo Oromooti ati. Warra Oromoo xuuxu dharaan wal ijaaree warra teessoo irratti ilkaan fixe ijaaree dulloota dhalootaaf gufuu tuulte rakkoo masaraa gayyaafnee harkaa fuunee angoo warra kalee qeensa namarraa buqqisu warra bishaan danfaan foon namaa luqqisu warra harkaa luka